እሺ galatooma maqaan kee Tigist Kaasahuun jedhama. Kan inni dhufe godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa magaalaa Tulluu Booloo. Kan inni dhufeef immoo naannoo Oromiyaati jechuudha. Naannoo Oromiyaa bakka buutee dorgomte meeqaffaa baate? Tokkoffaan bahe. Dorgommii akkamitti ilaalte? Dorgommichi bareeda ture. Na jalqaba irratti xiqqoo natti ulfaatee ture. Namoo erga qaamni kiyya ho'aa deeme baay'ee natti tolee jechuudha. Na haala gaariidhaan fixee baay'ee wancii baay'ee itti gammadeen jira. Uumama akkana argeen beekan jechuudha. Yeroo jalqabaatiif kan arge. Innaa iddoon isaa namatti tola bakka baay'ee obsa qabaannan kan itti jijjiiramtee mo'achuu dandeessu jechuudha. Innaa haala gaariidhaan akka injifadhu kan na taasise shaakala seeraan hojjechuu kiyyaa fi innaa immoo iddoon isaa waan namatti toluuf jechuudha. Qilleensi isaallee bakka baay'ee mijataa ture. Innaa kanaaf injifadhe. Ishi kana dura magaalaa Finfinneetti illee dorgomee beeka. Magaalaa keenyatti illee dorgomee beeka jechuudha. Innaa dorgommii kanarratti tokkoffaan ba'aa ture. Al tokko qofa naannoo Tigraay Maqalee deemee xiqqoo isheen akkubee addaan kuteen ba'ee malee dorgommii kan sadarkaa dhumaanan fixa jechuudha. Innaa wanti immoo kanarraa adda goo saayikiliin amma oofee fi kanan achitti oofe tokko miti jechuudha. Innaa haala gaariidhaan fixe. Hanqinni baay'eetu jira keessattuu akka naannoo Oromiyaatti jechuudha. Innaa keessattuu naannoo Oromiyaa innaa bakka buunee dhufnu duraan dursa eessa jirtu nuun jedhanii nuun beekan jechuudha. Innaa yeruma ta'aa qofa nu waamu saayikilii isaan fidanii dhufan magaazana keessa taa'aa jechuudha. Innaa itti shaakallee hin beeknu saayikilii isaan fidan kana nuyi kan itti shaakallu saayikilii biraati jechuudha. Innaa gaafa saayikilii kana fidanii dhufan itti shaakallee homaa hin beeknu zimmennee irra baanee oofu qofa jechuudha. Innaa otoo itti shaakallee ta'e saayikilii sana kana caala fooyyofnee argamuu dandeenya. Garuu nurratti hojjetamaa hin jiru. Eessa jirtu nuun jedhanii. Yeroo dorgommii qofa nu yaadatu eessa jirtu nuun jedhu. Keessattuu akka magaala keenyaatti jechuudha piroojeektii waggaa 17 gadi jedhamnee kan yaamamnu. Garuu waggaadhaan foormiin guutama. Titqiin dirqama hidhannoon piroojeektiidhaa dhufuu qaba jechuudha. Garuu titqii sana argaa hin jirru hidhannoo sana argaa hin jirru nuyi. Innaa Oromiyaa irratti baay'ee hanqinatu jira. Garuu baay'ee dhugaa dubbachuuf amma kanaayyuu obsa qabaachuu keenyaan kan hojjechaa jiru. Innaa otoo kun nurratti hojjetamee qaamni ilaallatu otoo kana furtee isaa nu kenne gaariidhaan jedha. Kan biraa immoo naannoo Oromiyaa kilabii hin qabu. Yaaduma nu waamee nu fida malee kilabii biskileetii dhiiraanis dubaraanis hin qabu jechuudha. Innaa kana otoo nuu fure Oromiyaan bal'oodha. Qabeenya hedduu qabdi. Naannolee kaanirraa baay'ee qabeenya kan qabdudha. Garuu maaliif dadhabame kilabiin tokko nu dhaabbatu maaliif dadhabe? Innaa kana otoo nuu sirreessanii. An baay'ee natti toleera iddoo kanatti kan hojjetamaa jiru. Baay'ee kan nama gammachiisuu fi naannoo keenyallee godina keenyallee beeksisuudhaaf haalli isaan hojjetaa jiran haala bareedaa jechuudha. Irratti hojjetamuu qaba. Garuu hanqinni jiru ammas maal seeti? Daandiin walisoo gara wancii dhufu daandii mijataa miti. Innaa daandii kana otoo sirreessanii namoonni karaa sanaan dhufanillee haala gaariidhaan dhufuu danda'u jechuudha. Innaa argitan yoo ta'e daandiin walisoo gara wancii dhufu baay'ee ciccitaadha jechuudha. Innaa hanqina kana otoo sirreessanii irratti hojjetanii akkuma kana hojjetan isas otoo nu hojjetanii waan gaariidhaan jedhan galatooma. Gara fuulduraatti Waaqayyoo jedhee kan hunda dursa taasisu Waaqayyo waan ta'eef inni yoo jedhe dorgommii adda addaallee biyya kiyyallee bakka bu'ee akka dorgomu abdiin qaba. Isa abdii uummanni kiyyas akka narratti gatu barbaada jechuudha.